Kenya sudah ada banyak tergamtan, bagaimana dan bagaimana cara macam tu kom kabdu, warna Kenya wali Kenya wala manggaman dari, wal male mal kam, bagaimana dan jaca, anambe kabayan ke sana sama rayu, betul dah Kenya rakuba kamna, wano kuba kamnu, manu tu tadi masih lutu nadi, sana kasih nanya tentang komenti bayan nanti besok komenti kan awak tu, akabayan ke sana rawa hubatan ini wabetan orang beg, nama nang Kenya jiralat. Nama wajib busy te ya kan naganya jira la cuban wa kullu ba kullu ramadan mana marra ka badde ma ke sunu famale isna rawa be te cubo timiti akaba yenge sen rawa hubatan rawa be tan ko bankaba la shakka fi zalika kana wa kullu bankaba tama wa naganya walingenya wajin gamadu yakamiti annama rawa be ko be ni jaru takka namar raswa be namina rawa be ku kuma afkitil hambe ko saway yo gaba de dimiti wani nage ko kullu tana goro gurre ke senen do ndirkam tarisin fayidu dan da aswante wani ode so ke satti komenti kan ko biro dan be ke satti bayan ke san warra mahirati sagale tai kanjetan le ni jurtu haraga warra mahirati ke satur jirane nama ko ko tor bawal kantan fulbana se demo kana boro mala ma ko sette tara kana rat motumma gal chuda fi ko pibar ba ke sutumure di kan jiru hala jiru wala magalatti gari lammi lege nyabi kan ke targamani mondire de maru an gari kunara de chuga santumala la wana na rada abde hal jiru martino garo made mara wana jere fanin kaba gaba benu mat namna chike sa is frankam nanjiru hiriya be kumsa namatti daatu bina no chike sa kam nanjiru baga gamaddan jacca malirakan abde mo halide maru gari de sajeru fi video tan kesat jalabune wan hare jiru sirrit kulkulle fanne kawalin genyuta ulfada galatoma lakin kesan najajabes ko pilenki mo fela kesan galatoma jolle Kenya sudah ada banyak warroonni riyaad keessa jirtanii keessaayyuu warri saawud arabiyaa jirtan qimamoochin ala baddan jirtanii jechuudha adaraa keessa wanta kana itti fayyadamaa jechuudha innis maalidha yeroo dhaniin akka gara biyyaa galtan mootummaan eeyyamee jira jechuudha qixaaxii tokko malee jechuudha gallakkifamee jira jechuudha dheengaddarraa gadi lakkifamee jira jechuudha kanaafi hundumti keessaniyyuu itti fayyadamaa keessattuu ijoolleen ala hojjettan hundi keessaniyyuu waan kana itti fayyadamaa osoo rakkinni tokko isin rangayin osoo booda isin qabanii mana hidhaatti isin hin darbin jechuudha ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota kiyya ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu nakuma jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessan galata waaqayyo isin jecha egaa warroon chaanal kiyya afaan taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti saawud arabiyaatti seera haarawatu gallakkifame mootummaa seera haarawaa gallakkiseera seerri kun immoo keessattuu ijoollee iqaamaa hin qabne yookiin immoo ijoollee badanii ala hojjetanii jechuudha mana madaamtii badanii hojjetaniif kenname jechuudha kanaaf immoo itti fayyadamuu qabdan sa'aatii kanatti itti fayyadamuu qabdanii jechuudha maaliif boodatti yookiin fi rakkina wayii isin irraan ga'uudhaan amma sa'aatiin kun karaan banamee jira hanga ji'a murtaa'e wayii gallakkifamee jira galuu dandeessanii jedhee mootummaan seera haarawaa baasee jechuudha qixaaxii tokko malee kanaaf yeroo kanatti immoo keessattuu ijoollee ala hojjettan yookiin baddanii barraa hojjettan jechuudha isiniif kan hojjetame jechuudha kan iqaamaa hin qabne paaspoortii hin qabneef jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha osoo maaliif booda ilaala amma sa'aatii kanatti qixaaxiin illee qixaaxii tokko hin qabu rakkina tokko hin qabu haala gaariidhaan daftee galta gara biyya keetii jechuudha garuu gaafa immoo qixaaxii ta'ee rakkina guddaa keessa seentu hidhaatu jira achi yookiin dafanii si baasanii biyya galchuu dhabuu danda'u waan ta'eef warroonni galuu barbaadan sa'aatii kanatti keessatti galaati gara biyya keessanii galaa isiniin jedha ijoolleen keessaa saawud arabiyaa jirtan ijoolleen ala hojjettanii jechuudha dhugaa seera bareedduu baasanii itti fayyadamaa keessaa ijoolleen keessa turtanii annoo ittan jechuudha maaliif
yoo mana xalabaan jiraatanii booda rakkinatti dhufa jechuudha. Rakkinni akka kun fakkeenyaaf gaafa isin qaban qixaatiidhaan ta'uu danda'a. Hidhaatti isin darbuu danda'u. Kanarra immoo sa'aatii inni beeksisa baase kanatti baay'ee bareedaadha. Kanaaf akkanatti galaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo kana ijoollee hin dhageenye fi sheerii godhaa. Ijoollee Saawudi Arabiyaa keessa jiraniif jechuudha. Hangara biraa osoo hin taane kan Saawudi Arabiyaa keessa jiraniif amma mootummaa Saawudi Arabiyaati kan wanta kana baase jechuudha. Seera haarawaa seera baay'ee bareedaa ta'edha dhugaa rabbi. Maaliif iqama warra hin qabneef warra ijoollee badanii ala jiraniif akka galan eeyyameefii jira jechuudha. Walumaa galatti eeyyama kennameefii jira. Sa'aatii kanatti akka barbaadanitti dafanii galuu danda'u jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa keessatti ijoolleen sirtan maaliif as teechanii siqaayii arguurra biyya ofii galuu wayya jechuudha. Ijoolleen amma kun hojiin jiru hojiin akkuma beekamu ijoolleen hin beektan ijoolleen keessa turtanii hin beektan jechuudha. Biyya kana keessatti akka duraanii sanii miti. Duraan hojiin Saawudi Arabiyaa sirriitti jiraa ture garuu amma hin jiru jechuudha. Hojiin dhaabateera. Kanaaf adaraa keessan ijoollee gara biyyaa galaa malee teechanii sammuu keessan biyya ormaa keessatti hin dhibbisnaa rabbi. Maaliif ijoollee baay'ee hedduudha kan ijoollee nagaafatan keessanii yoo maaloo dalagaan osoo qiyyatii xalabaa jirtaa ati silaa kan jirtaa kontiraata jirtaa ijoolleen naan jedhan hedduudha gara tuktukii fi yuutuubii kan ilaalle ijoollee nagaafatan hedduutu jira. Garuu dubbiin akkas biti amma nama tokko gaafa gaafannu fakkeenyaaf nama waan xalabaa jiruu fi nan gaafadha yeroo baay'ee. Sarratanya barbaadu jechuudha. Hin barbaannu malee hin barbaannu irra jiru malee hin barbaanne akkasiin jiru. Sababii isaas amma biyyoonni hundi isaatu banamee jira. Biyyoota hundumarraayyuu yaa'anii dhufu jechuudha. Sababa sanaaf immoo ijoolleen keenya baay'ee asitti rakkachaa jiru keessaa ijoolleen duraan badanii ala jiran jechuudha. Innaa ijoollee immoo haarofti dhuftan wanti isinii dhaamu keessaa adaraa keessan banneetu hojjenna jettanii asitti siqaayiin arginaa biyya kana keessatti jechuudha. Akkuma Dubaayii san jechuudha. Laabbadanii hojjechuun amma qabaa ta'ee jira. Yoo waraqaa kee hojjisiifatte waraqaan hojjetamuuf immoo waraqaa biyya kanaa hojjisiifachuuf immoo 15,000, 13,000, 12,000 akkas naannoo kana si gaafata jechuudha. Waraqaa eenyummaa kee baafachuudhaaf. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaati. Bakkuma jirta itti taa'ati birrii xiqqoonis yoo taate hojjetadhaa malee hin bayinaas hin jechuu barbaada. Akka gisee duraanii baanes hojjennaan dalagaa illee hin jiru. Amma Araboonni biyyoo hunduu baname waan ta'eef sarratanyaan rakka isaan guurrachaa jiru waan ta'eef namni si fudhatu hin jiru jechuudha. Kanaaf obsaatii dalagadhaa. Bakkuma jirtanitti bakkuma dhuftanitti taa'ati obsaan dalagaa isin jedha. Maaliif gaafa baatee rakkattu waan baay'eetu jira. Gaafa ala baatu waan baay'eetu jira waan ta'eef. Kanaaf keessaa ijoolleen kun immoo dhaamsi ijoollee warra addisiitiif jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen akkasuma iqaamaa hin qabnee fi paaspoortii hin qabne ijoolleen baatanii baddanii ala jirtan yeroo kanattis fayyadamuu qabdan isinillee jechuudha. Ijoolleen galuu danda'an. Ijoolleen amma hojiin biyya kana keessaa ijoollee 1,000 nu suqinaan jedhe jira. 1,000 hin gallaa maaloo taa'echuun hojjeesse kiraa manaa waan kaffaluu dhabne waan nyaannu dhabne ijoollee jira. Kan biraa dhiise jechuudha. Kanaaf hedduu dalagaan hin jiru akka gisee duraanii san jechuudha. Araboonni qaata isaanillee wanni jireenya itti waddanaa jira waan ta'eef abboo jarri hin dadhabinatti fakkaate dhugaa dubbachuuf. Inni akkasi waaqayyo isin hojii yaa ta'u itti fayyadamaa.